Seenaa dhiyaadhaa ijoollee. Dhiyaadhaa ilmaan Oromoo. Kuma dhiyaattanii ergaa tanas walii dabarsaa. Roorroo nutti hammaattee jirti. Nutti wal dabraa jirti kutaadhaan. Yeroo takkas karaa takkatti tooftaa nu jijjiirrachaa dhufuu jirti. Walloo biyya gootaa irratti duguuggaa sanyiitu deemu jira. Maaliif akka ta'e nu galaan jiru? Lammaffaa abaa'oo fi hawaasa bilisiqinnaa wal afaan kaayuu maaliif jaalatti? Sadaffaa Abiyyiin yeroo hunda tooftaa nutti jijjiirrataa jechuudha. Tooftaa nu jijjiirrateeti nutti fayyadamaa jira. Aayilii keenya gowwoomsuudhaaf. Aayilii Oromoo itti taphachuudhaaf nurratti tooftaa jijjiirrataa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo baga nagaan dhuftanii. Welcome sininja. Welcome. Ashama harkafuunee ka kiristaanaatilleen baga nagaan dhuftan ilmaan Oromoo saba kiyya kataatanii. Mee wal biraan gaggaa ergaa tanaa haasawa dheeraan isinitti haasawuu deemaarrayi duraan daqiiqaa 25 daqiiqaa 30 akkana dubbadheetiin bahaa likkittiin haasawuu deemaarra keessa gabbu'ee akka gaariitti sheerii godhaa wal biraan ga'anii dubbadhaa. Sheer godhaa. Warri ija qofaan ija billik godhee nama laalus bahaa annama beektanii nasraan nama isin aarayaatii miti. Warri koomentii qofa bareessanis bahaa koomentii irraa dantaan qabu ergaan akkana bira geessuuf hin deema. Akkana ija cinaa qabdanii kan lallaaltan argaa ija teessanii warra ijaan nama laaluu dhufuu baasaa ijoollee cudullee. Warri ija akkatti cinaa qabee akka nama jaalalti qabdee dhuftee nama laaltu kana xaragaa nu jalaa baasaa. Hayyee nuti qabsaa'ota qofa walitti nu dhiisaa. Warra ija shalaala akkana godhee dhufee nu laalu. Warra profaayila isaa dhufee nu garsiifatu. Xaragaa nu jalaa ijoollee cudullee. Ijoollee jawween jirtanii. Jawwee baalee. Sheerii gootee. Okay. Godhaa sheerii nama 200 yoo ta'e malee dubbachuu hin deemu. Ijoo dubbii isinii meetiin jira. Dubbachuuf hin deemu sheerii godhaa nama yaama. Yoo namni seene malee hin dubbadhu. Anaatu murteeffatee seene. Hanga namni nama 300 ol dabruu dubbachuuf hin deemu. Waan isin jechaa jiru tana na dhaggeeffadha. Qabxii sadiin isinii kaase sadeen irra tureetiin haasawuu deema akka gaariitti. Sheer gootanii wal biraan geessan qofaan dubbadha. Sheerii godha. Nin dubbadha sheerii godha. Waa'ee Oromoo fi Oromiyaa laallatu qofaan dubbadha. Oromoo fi Oromiyaa waan laallatu qofa. Waan nu laallatu qofa tarsanii achi nuti waan takka irraan kaayenne. Warra olii gad dhiichisuuf warra gad dhiichisuu dalagaa wajjin hin qabnu jechuudha. Namni qabsoorra jiru arrabaas ni fudhataa, hamaas ni fudhataa, suuraa galabbataniis ni fudhataa, maqaan jirra itti buusaniis ni fudhataa. Waan akkanarraa dalagaa teenyaa miti. Nuti irra guddoodha nuti. Maaliifi paartii kabajaa qabdu waan deeggarruufi paartiin teenya paartiin kaafaawoo kabajaa qabdi. Kabajaadhaan dhuftee kabajaa qabdi. Galatoomaa nama 300 ol dabartanii jirtanii ilmaan Oromoon hin dubbadhaa. Amma sirra deebi'ee ashamaa harka fuunee baga nagaan dhuftan ilmaan Oromoo. Nuti ji'a 3-4 dabre kana Wallaggaa teenyaaf iyyuu turre. Wallaggaa irraa niitoorkii murtanii, Wallaggaa irraa intarneeta murtanii, Wallaggaa irraa hacuuccaa gumaanti boostii kaasaa jenneeti itti iyyaa turre jechuudha. Bilisiqinnaa yookaan mootummaa Abiyyi Ahmad, mootummaa farraa, mootummaa diina Oromoo, mootummaa diina biyya Oromiyaa kajaamu kana itti iyyinee uummanni Oromoo harka gurra lamaan kaayatee iyyee hoggaanii fi neetworkii fi intarneetii Wallaggaaf gadhiisisiifne ammas biyya gootaa biyya warqituu walloo gootee ija barbadaa achi dhaqeeti siyaasaatti fayyadamee tooftaa jijjiirratee ummata Anfarii fi ummata walloo wal afaan kaayee jechuudha. Walloon biyya Oromooti. Walloon Oromiyaadha. Walloo Amaarrin qabu. Walloo Anfariin hin qabdu. Walloon biyya Oromooti.
أبي ورانا موتماتي خم ولو أوجر ورانا موتماتي خولو تمجر ولا أنا موتماتي خولو أجيس جر أبي أحمد موتما نبي هم موتما فرا موتما تما موتما جرا موتما بلول عنقو كبو موتما سبافياني موتما مكا على تبر بادت موتما مكا بيجساهم برباني موتما سبساتي في هندوني موتما سبساتي في هياني بارتي حتو بارتي بدارنا بارتي فرا بارتي فوني بارتي جراج ولون شني وركتو ولون شني وركتو وقا دبا وقا أفرتما خناو دينا فنجل بيبني نفتنيا فنجل بيفني أمارا فركه هنخنني ولون هنگا الرا إفيف إفتاتي فالمچا ترتي ولون إفيف لولا ترتي ولون نمتو كبرة دابتي هنجرو إلمان أرمو لتنكجبنو أرمو نتيس ولو درمتو فتي هنجر ولو برد دابتو تنجران إلمان أرمو تس موتما كفرت إيانا ولو دقي فدا إلمان أرمو دقاجرتو ولتنا دقي فدا موتما يونتي ولي دابني يو أرمو ولي سغلي تادي يو أرمو ولي إيدي يو أرمو ولي دبتي موتما قران سدقيا إلمان أرمو تخد إبا موتما رتي قدو كبو إلمان أرمو تخان موتما أباي رخابي أمدين هوغا نمرتي إيه سجل سات لجيس فتى أكوال لجاف أكوال لوداف هايني واللوخن أكبو خجودو كبو إلمان أرموتي مالي موتما حتو أنامتي ماني في موتما أبي أحمد إلمان أرمو أكلا فرات أمم بربادا أبي أحمد إلمان أرمو كنسو هم برباد أبي أحمد إلمان أرمو بقتشيسو هم برباد أبي أحمد أكل إلمان أرمو جمدان هم برباد أبي أحمد كايونيسا لفورميا دينا سامسيسو إلمان أرمو أجيسو لكن فدا كان هيدو كان بياباسو أنغورتي هفي في ساتي وقات وربنتا نغوس أمان ساجد تنسن أكا نغوس أمان سن أكا أمت تربتي أكا يبفمو بربادا بيا مدقى فدا إلمان أرمو دا والله اتدد ديبتي جرتي ركون توني والله داف سغلي تهوك أمنا هنكا والله كرتكتي باتي لفتي والله تن أروميا جلد ديبتو إلمان أرومو سغلي والله راين تكيسنا سغلي والله رايف بوده هنديبينا والله أرومو توسيتي فدمو جرتي والله بيا إسيد ردمو جرتي والله دجي إسيد ردمو جرتي والله يروم دخربشان اتخاؤو وانما دايتي حتيتي مدي نما أجفتي متي نما سامتي متي والله وان أرومو تاتيف دواجرتي والله واللفتسي أروميا تاتي في الراس بروس مرقسي دي بمجرى جتودا أبيين أكنوتي إفلقي فني إفن هردوفني نوتي سياساتنا قيسا قرتك كان بقولنا مو إلمان أرومو نركني يروتك واللقان دفا تفتاج جرتي أبيا مدقي فدا يروتك واللون دفا يروتك بورانان دفا يروتك غوجين دفا يروتك حررجين دفا يروتك بالين دفا يروتك بورانان دفا جچو يو بكتك راركو تكشو فرمات في دي فكينيا فولغارا تكشو فرماني تكشو غراني تورغيتي اسبفناني اماس غرا ولو سيني ولو في انفري ولا فان كاي جچو دا ابيينا نغفدا المان رمو ابيين كانوا في سبنغا ولا فان كاجر ابي احمد علي أبي أحمد علي يرو أما نمني أنفري في ولو ولا فانكاي أبي بوليسي موتوما تتو ولو داو جرتو بيخا أنفري جاما مالي ورانا حجو بوليسا كابوجتو ورانا أبي أحمد يتو ولو داو جرا أما يرو أما إداس دوا بلان خليص دوا ولني خان أما ولو داو جرو ورانا أبي أحمد ورانا أبي أحمد يدوجر أنفري متي نوتي أنفري دنجن موتومات ولو دوجرا جنة مالف يو أنفرين دوجرا تيو يو دخاز توكو دخاز تي أنفرين سيران ألت هيا مساتين ألتي دخاز لمدى دخاز دندسو إسا خان دابو دندوس إسا خان أكو متفتن قدو اتئيسو دندوس إسا مالي إسا دوبا نمسو تيتاكو قدو دندونجر واني هركا خيساكا بوفي إلمان أرمو إيغا خلي هنگا أراتي واللون مسكيني تنياتي غران كم نولون بيسير تدو جرتي جتود أبي لخفتو جرو الراس بروسي أبي همت تفتان رج جرتشو تندابي
ilmaan oromoo oromummaa isaatiif akka mootummaa abbaa irree kakaleessanitti ummata oromoo hacuucaa irraa dhaabuu qaba Abiyyi Ahmad gurri kan keessi dhage Abiyyi Ahmad aangoo tanteetiyattee ummata keenya nurraan fixin Abiyyi Ahmad aangoo tanteetiyattee oromoo duguuggaa sanyii irratti hin hojjetin Abiyyi Ahmad aangoo tanteetiyattee oromoo tana cunqursaa jala dhiibuudhaaf hin muratin Abiyyi Ahmad ummanni oromoo firraa si buusaa if hin dararin Abiyyi Ahmad xiqqaa guddaa ilmaan oromootiin sitti iyyuu jira hayni oromoo kun isin dhiisu yaa obboleessoo rabbi makan kee kasi uume sodaadhu lubbuu namaa tana akkanatti fixaan oolin Abiyyi Ahmad yoo nama dhageesse rabbii si uume sodaadhu oromoo tana nagee kanniif Abiyyi wayifuu mootummaa biyyaa taate wayifuu aangoo irratti ol baate wayifuu ani mootummaa dhettee biyya hundarra deemu jirta ummata oromoo kana nagee kanne aboo yoo adaraa oromummaa rabbii kee sodaadhu yoo gudeeda oromoo irraa illee dhalachuu baatte ummata miskiina biyya isaarra miidhamaa jiru kana guyyuma tokko mee torbaan lama yookaan ji'uma lama haa gammadanii jiraatanii sabni oromoo kuni Abiyyi mee yeruma takka oromoo tana gammachiisime mee guyyuma tokko oromoo tana gammachiisi seenaa takka oromoo biraa hin qabdu eegaa aangoo tanarratti ol baate Abiyyi Ahmad seenaa takka ummata oromoo biraa hin qabdu eegaa aangoo irratti ol baate guyyaa tokko saba oromoo kana mooraalii kennime mee guyyaa tokko saba kan kee kana gammachiisime hayye yeroo takka walloo nu seentee takka wallaggaa nu seentee takka harargee nu buqiftee higa kara hundaan oromootti duultee oromoon burjaajeessin odeero oromoo hin dhamaasin Abiyyi Ahmad oromoon waggaa 40 kanaahu abdiin kutanne waggaa lamaan kanatti abdii kutachiisuu hin dandeessu Abiyyi yoo dhugaa walitti himnees dhaggeeffadhu oromoon gaara jige firraa kaasuu hin dandeessu ummata kanaa nagee kan ummanni kun yoo sikkee obboleessoo si konkoleeyyaa konkolaattee kutta ati amma yeroo amma jirtutti Abiyyi dhaggeeffadhu dhugaan si hima ulamaayin du'aayee si goru jirti kiristaanni du'aayee si goru jira kan ortodoksii fi kan waaqeffataa guutuun yaa rabbi namicha kana akka Mallas Zeenaawi mataa isaanirraa adda facaasi jaaniiti lammiin Itoophiyaa du'aayee si goru jirti Abiyyi Ahmad sababni isaa maali eegati aangoo qabatte takkaa sabni oromoo gammachuun harkannee takkaa Itoophiyaan nageen harkannee jechuu yeroo takka Amaaraa fi Oromoo walafaan keessa yeroo takka Somaalee fi Oromoo walafaan keessa yeroo takka Anfarii fi Somaalee walafaan keessa miidhagee hojii tante yeroo takka Binishaangulii fi Oromoo walafaan keessa dalagummaan atitti jirtu dalagaa badduu dalagaa fokkottuu dalagaa nama salphiftu dalagaa if nama jibbisiistu wanni itti hojjechaa jirtu Abiyyi bara Abiyyi manni Itoophiyaatti karabaattaa uffattee suufaa uffattee makiinaa hulaasii bananii akkatti si ol naqanii ati bar shirshirii deemtuuf aangoo irratti hin baane akka biyya takka nagee buuftee biyya tanaaf nagee eeydee biitti takka akka biyya namaa takka kabajaa harkattuuf aangoo irratti ol baatee barati tananii irraanfatte dhaggeeffadha an dubbadheetin jira waa'ee walloo keessa achi beetin jira abaawoo fi hawaasa oromoodha maaliif wal afaan kaayuu feetan hayye sheekha keenya kabajamaa fi jaalatamaa rabbii rahmata haa godhuu fi kalee ganama bariisaa gujii keessatti du'e suni isiniitu ajjeese kan shanee jettanii isin lallabdan birsiqinnaa ajjeese birsiqinnaan akkatti ajjeefte hinaaftee ajjeefte jaarsisan wanni irratti itti hinaaftee ajjeeste jaarsisan yeroo lama meediyaa OMN irratti afeeramee meediyaa OMN irratti hintarfuu godhamee waa'ee oromoo tana dubbatee waa'ee mootummaa amma dura dabree waan oromoo godhuu ture dubbatee jaarsisan dubbii oromoo gammachiistu dubbii oromoo qabbaneessitu dubbii oromoo warraa barattu meediyaa OMN irratti nu dubbate yeroo lama kan afeeramee dhufee jechuudha jaarsisan isni galtee ummanni oromoo gammachuutti qaba malee jaarsisan rifaatuu fi jibbaa isaa hin qabu hin ajjeeftu shaneen shantam sinin bulchin abaawon hin ajjeeftu jaarsa kabajamaa jaarsisan silaa nuti oromoon caayaa kaayyanneeti waa hedduu irraa baranna jaarsii warra durii mootummaa gabroonfataa dhufaa dabra hunda seenaa isaanii waan guututti beekuuf jaarsisan silaa oromoon xoorataa baaftee bakka takka kaayyattee waan hedduu irraa baranna nuti manguddoo teenya abbaa keenya akkamii ajjeesa ummanni oromoo akkamitti wayirraa baranna waa hedduu irraa baranne gaafa inni meediyaa OMN irra dhufee interview godhame san
waan hedduu irraa barate ummanni Oromooti akkamitti ajjeefna jaarsa ayaanuu qabu jaarsa gorsanuu kan nu jaarsa nu barsiisu san akkamitti ajjeefti shaneen abaawon akkamitti ajjeefti isiniitu sababa inni nuti biyya teenya hin gurgurru jeetti meediyaa OMN irratti sababa nuti hin bitamnu Oromoon jeetti meediyaa OMN irratti sababa inni biyyi teenya tuni dimokiraasii arkachuu qabdi jee meediyaa OMN irratti dubbatetti sababa mirgi dhala namaa kan Oromoo eeggamuu qaba jeeni meediyaa OMN irratti dubbaterratti jaarsi khagujiidha khalee garama ajjeeftan san isin naxibii qabattanii fi garatti qabattanii fi hinaaffaadhaaf maaliif akkas jaa maaliif hin bitamnu maaliif hin gurguramnu jaa maaliif biyyi teenya tuni kabajamuu qabdi jaarsi san jaa jaarsi kun qeerroo fi qarree nutti dammeesse jaarsi kun qeerroo fi qarree nutti dammeesse borullee yoo lubbuun jiraate ummata kaanuu kakaasa seenaa kutte itti haasaweetti Oromoo keessa summii kaayee onnee ummata Oromooti godha jaarsi kun ammaan duu qaba jettanii isin bilsiqinnaa yookaan waraana Abiyyi Ahmadiitu ajjeesee jechuu abbaa guddaa keenya jaarsa kabajamaa guma isaatis ni kafaltan itti gaafatamummaa ni fudhattan isin ummata afaan mimmi'eeffatee cubbuu namarra kaayu isin ummata waan fi dalage namarra kaayu isin ummata faana balleeffata ifi nama ajjeesee nama cuqqaalee deebi'ee shanirra kaayu shaneen isin jettan ummata Oromooti shaneen isin jettan abaawoodha adda bilisummaa ummata Oromooti adda dimokiraasii ummata Oromooti bilisa baaftuu saba Oromooti abaawoo jechuu yookaan adda bilisummaa Oromoo jechuuni jechuu addi bilisummaa Oromoo kan dhaabbatteef ummata Oromoo bilisa baasuuf dhaabbatte malee ummata Oromoo ajjeesuuf hin dhaabbanne naa dhugaa siimaa dhaggeeffadha Abiyyi Alamuu Simee Taayyee Dandeeyaa Qiyyaa Harargee ummata garaan irra guddate ummata udaan gurgudda dhaggeeffadha naa isiniima ummata sammuun qooshaa dhaggeeffadha naa isiniima Qiyyaa Harargee takka Taayyee Dandeeyaa fi Alamuu Simee ummata cubbuu hattuule ummata dhiigee ilmaan Oromoo cunfatee fixe ummata dhiigee ilmaan Oromoo dhugee fixe ummata ilmaan Oromoo foon nyaatee fixee lafee malee dhiise isiniin baanaa dhaggeeffadha gumaan jaarsa sanii bilsiqinnaa irratti barbaadamuu qabdii jechuu ana isiniima nama abaawon yoo ajjeeftes ajjeeftu dhaggeeffadha ana isiniima abaawon nama ajjeeftu nama ummata Oromoo hidhu nama ummata Oromoo ajjeesu ni ajjeefti abaawon nama ummata Oromoo hidhuus ni ajjeefti abaawon ana isiniima nama lafa Oromiyaa alagaa saamsisuus ni ajjeefti abaawon ana isiniima kaayyummaan abaawon dhaabbatteefu kan Oromoo ajjeesu ajjeeftee ifi injifachuu kan Oromoo hidhe ajjeeftee dhabamsiiftee akka Oromoon hin hidhamne godhu kan lafa Oromiyaa saamsise ajjeeftee dhabamsiistee akka lafti Oromiyaan saamamne godhuudhaaf addi bilisummaa Oromoo yookaan abaawon saniif dhaabbattee jechuudha isini galtee maaliif nama dhugaa nama sabaa dhaabbate ajjeesanii shaneetu ajjeese jettanii beejii keessan kakijibaarra olii gadi hin deemtanii jechuudha dhaggeeffadha sheerii godha biraan kiyaa ija bobaaftanii nan eegina sheerii godha seenaa viidiyootiin isinii himuu deemu seenaa viidiyoo tan gaafa osoo Mallas Zeenaawin hundu'ini abaa viidiyoon ummata Oromoo godhaa turteen isinii himuu deema sheerii godha yoo biraan geessan malee ija bobaastanii nan eegina dhaggeeffadha viidiyoo dhaggeeffadha naa isinii hima hojii keessana naa isinii hima gaafa Mallas Zeenaawin biyya bulchuu wayyaaneen biyyarraa quban qabdu wayyaaneen isin kireeffatteeti isin bittee isinuma kana ummata Oromootti ergitee isini warri ummata Oromoo deemee qaqqabu isini warra ummata Oromoo hidhu isini warri ummata Oromoo ajjeesu isini warri dhalaa Oromoo nam sadiin itti taphachuu ture ummata viidiyoo kan maqaa Oromoo himatee ummata Oromoo qaqqabu sani irra deebi'eetiin jaa viidiyoon gaafa san maqaan si dhaadiyoo jaamti dhaadiyummaa isiitiin maqaa 50 nurra jijjiirratti viidiyoon qaalaan tuni dhaadiyoo jaamti gaafa sani warri biyya keessa yookaan magaalaa keessa deemee ummata Oromoo guuree mana hidhaatti hidhu ummanni miikaan rabbisu viidiyoodha ummata Oromoo kan mana hidhaa seenetti ummanni haada sookeeta haada tariikaatiin ummata keenyatumu ummata viidiyootti dhaggeeffadhaa naa isiniima ummanni bishaan qabbanaawaa barmiila bishaan guutuu qaala bule keessa ganama subii fuudhee mataan ummata Oromoo keessa gaggaa'ee keessaa baasee harka garda duubetti hidhee
harkaa fi miila walitti hidhee ummata Oromoo tumu obbiidiyoodhaan isiniin jedhe. Kan jettuun wayyaaneen namni tokko eega qabamee seeraaf dhiyaate mana hidhaa eega seene namni tokko uleerraa bilisaa tumamuu sin qabu. Intumina gaafiidha malee gaafii deebii malee eega namni tokko mana hidhaa seene intumina ummata kan wayyaaneen jettuuni ijatiyyaan naa kanne mana hidhaa keessatti ana Nasraa Gursum akka isaan ummata Oromoo godhan cubburra kaayutti hin jiru ani waa'ee obbiidiyootiin isinii maa dhaggeeffadha. Sambira kuti akkasii ummata keenya cinqanii hacuucaniiti hogguu warri ni laalajee alarraa dhufee isiniif gadhiifnaa gumboo maallaqa qarshii 7 qarshii 8 yookaan qarshii 10 kafalaa jettee obbiidiyoon afaan Oromoo dubbattu tun miskiina baadiyyaa waan takka hin qabne kayfiifuu waan nyaatee dhugu hin qabne kadachiisaa abbaa qabeenyaa qabdii qabsiisee qarshii 7 yookaan qarshii 6 waan harkate qabatee hogguunni obbiidiyoo dhaqee obbiidiyoon nama qarshii 6 ummata Oromoo irraa fudhatee hidhamaas kan hin baafneef maallaqaas kan hin deebifneef ummata Oromoo akkana afaan qabee haqa ummata Oromoo dhoosaa ture jechuudha. Obbiidiyoo warra khalees akkana ture jechuudha. Obbiidiyoo warra dhalaa Oromoo qabee dhalaan tun abaawoo deeggarti yookaan aydiyaa abaawooti yookaan waraana abaawooti yookaan hawwisoo abaawooti jee kijibaan obbiidiyoon dhalaa Oromoo guutuu qaqqabdee dhalaa Oromoo akka dhiiran adawiin hin tumne tumtu isaan kanaa jechuun ummata garaa isaanii dura dhalate arran eegalee durirraa hojii tana qabanii jechuun hojii maqaballees afaan namaa balleessuu fi maqaa namaa balleessuu fi jiruu namaa balleessuu obbiidiyoo waggaa 28 moo waggaa 29 itti jirti ummata Oromoo arran eegalee waan kana ta'eef obbiidiyoon isin nageerraa eeggattan hin jirtu. Obbiidiyoon Oromoodhaaf dhaabbattee Oromoo tana gammachiisti yookaan Oromoo tanaaf waagooti jettanii isin ifeeydan hin jirtu. Obbiidiyoon ummata hiddaan buqqisuu qabnu lafarraa. Ummata nuti ilmaan itti guddisuu hin qabne obbiidiyoon tan ammaan buqqisuu qabnu bilsiqinnaan buqqa'uu qabdi ammaan. Bilsiqinnaan kaayyoon isiidhaa. Dantaa mataa isiitiif aangoo irra turtee biddeena isii bilcheeffachuudha malee biyyaaf yaaddee biyyaaf taateetii miti. Saba Oromootiif biyyuma Itoophiyaa jamtuufuu dantaan qabdu obbiidiyoon yookaan bilsiqinnaan paartiin foonii tuni dhageessanii garaa isaanii malee waa'ee biyyaa waan takka irraa quban qabdu. Amma faa waan silaa dalagan dhiisaniiti waan isaanirraan eeggamne dalagaa jiranii jechuudha. Amma guyyaa guutuu onlaayinii irra oolan. Guyyaa guutuu laayifii namaa jala oolan. Guyyaa guutuu koomantii namaa adda guuraa oolan. Beejii banatanii namu adda addaan matattii jechuudha. Dulloonni ballaaleen ummanni Jawaar Maamma Facebook agarsiise kun. Ummanni Jawaar Maamma karaa agarsiise kun. Ummanni Jawaar Maamma ijarraa bane tuni. Obbiidiyoon baane bilsiqinnaa gowwaa. Ummata nuti ijaa fi gurratti gooneetu ummata addunyaadhaan Jawaar Maamma wal garsiiseetu ummata Oromoo irratti amma salaxanee jechuudha. Salaxanee inumaa akka mootummaa guddaaf godhan ummanni kuni ummata kophee walawwaluu ummata kophee walawwaluu malee ummata badawaa ummata hin baratini ummata digirii bitate maallaqaan warra kutaa 7 qaree kan warra kutaa 5 qaree abiyyi amma kutaa 8 qaraane abiyyi waan takka hin beeku ummata Oromoo hin gowwoomtaniif biran tattaayina abiyyi maarreen godhettanii mataa keessaniif hin jeeqina abiyyi firraa buqqisuuf tattaaffii godha abiyyi qeerroon Oromoodha bilsiqinnaa jalaa micciiramtee garagaluu qabda yaa qeerroo Oromoo dhaggeeffadhu qeerroo Oromoo bilsiqinnaan simbaaftu bilsiqinnaa jalaa baha warri bilsiqinnaan sabboku jirtu micciiramaa harkaa baha Oromoo jaaniiti ummata Oromoo shawwatu jiranii qeerroo Oromoo harkaa micciiramaa obbiidiyootti garagala falmaa teessanitti cimsaa yaa qeerroo Oromoo ifitti nusin ifitti gowwoomii yaa qeerroo Oromoo ifitti shawwadamina qeerroo Oromoo adawiin isin qabdan guddoon bilsiqinnaa tahuu hin dagatina diinni Oromoo guddaan yeroo ammaa jiru bilsiqinnaa paartii badhaadhinaa tajattu tana Oromoo ifitti nusinaa ifitti kaa qeerroo biyya keessaa fi biyya alaa jirtan gurra lamaan qabadhaa firraa iyyaa biyyiin akka isinirraa kufu
أبيين حتى يوم مرجعان كونين كجاي في الملة قيام بلمني مرجعي أنقول تنين ولا فخير راقبوك أبابي أحمد إيه أدرات أنا سدامنا نوتي كبزان أنقول تنين ولا فخير سيتنا ما في نور خاينا أنقول تنين رانوبي أرمون فلاتيسين كاين أبيي أتي أكبك خايا تاو جرتو إفبيخ بكبوا أكتاو جرتو إفبيخ نمس شومي أنقول رسيبافتي أكنجر ربيخ أبيي أحمد أبي أتي مودم نبيك دواسني بلان حركة إيسي فتريرة بيسي دابتي أنغورت يكسم باسن سمودن دين رخيصان الرانفتين ونزن دي خيصاي فين دغتين أكا نما هود ومي موبايل خناناك أبي جي نمني فوديك موبايل نما كنتي أكا تيوان نمني سكنتك أبديتها وجرتو إفين دغتين أكا سماوات جنو أنغون كبجتي أمة ورمور ديمتي فتي غافان غور رابوت ديغي مان اورمو غوتو اك خفلتو غما اكتي غافتمتو اكتي من سيراتي دياتي هيدامتي دي غما امت اورمو غوتو كسرت اك بربادموس افين دغاتين ام فتاتين جرا دام سجرا خناتي دام سغبابا تكون كبا دام سغما برا دام سين نيقبو دام سان شمرن كفاوتي قبو جرا شمرن كفاو جولي ككشتي جولي ببريدو جولي كچالي دلوت قوبي سارا سني اورومو بره زبيدة موسى جولي تيني خبجم توغا غاري اكو بليان كياتي سنغور فتشو فدا ونني سنغور فتشو فدو نوتيك ابساوتا اوروموتي نوتي بارتي مكان كافاوتي نوتي جولي كافاوتي كافاوتي ني خبجات تغونا كافاوتي ني خبجات ابدي كافاوتي ني تن نماسن عرب سنو مرغنا ما تسن ايمنو مرغنا ما تن نما ايدو في تن خبجات ابدو بارتين كافاو داتي ورا اسن عرب سي هن عرب سنا ورا اسن عرب سي هن عرب سنا اونلاين الردن تاي سانيتي في دنتا فام بناني سانو فراو ساني نما يسن عرب سيف دتني اونلاين الرتسني ديبسنا فنماف نم تكوف ديبسنا اسي وان سبونو تدغاتا تنيف اسي وان دغت خرا دان دير جرتنيف اسي وان دغت المان بارتي حقاتا تنيف نمني اسنتي هنافي اسن عرب سودان ديا يوخان اسن بالمقاي سمبلسو مكرو دنديا إفين بونا نوتي بارتي تينيان بونا بارتينيا تي مقاي غونا نوتي خرتي يفنو موتو ما قف أمني خني خرتي يفتشو كابو موتو ما قفرتي يفني موتو ما بلالا يفتشو كمنا موتو ما أبايري خنا قف بلالا يفتشو كمنا ملي دموان براتك كرادو بتشو إندكم يودو فني أكنا هركانا كنا نداوليو ما ندو تجنيا كغرغر لالو كمنو نوتي ورادو في أكنا نديو ما ندو تجنيا لالو كمنو مالف كابسون رجر نوتي كابسون تنيا كغل منوغيسوس أبديوان كمنو نمني إفسوداتي في نمني شكي فراك أبو إفدورا لولو دنديا إفدورا إيو دنديا إفدورا إف أبارو دنديا إفدورا نمالي أبارو دنديا إفدورا مكالي نمبالي سو بربادا وان كانت هيف أكا شمرتي ديغرتوني شمرن كافاودا ورا إسنتي هنا فتفرد ديسا إسن دبتون إسن إيغاري دا مكاخسن إسن قد ساين صداتنا نمتي هاي إسن دبتاني بكهون دت إسن دبتاني إسان وانين غاليني في الجرا أبدي إفتي هورتاني غمتشوك أباتاني مورالي هورتاني وان إسان هاساوسن ديفتاني إسان غرا قبوداف وان برا هاساوك أبداني زيتو gara biratin ammas damsan ani qabu shamaran party birad yagaru fi dargagon party birad yagartu akka khabaja fi jalalan khara party kafa fi papawati aferamtan khabajani singafanna party isim baftu party bilis isim baftu party mirga dalanamati dabatte party kafa fi papaw wan tatef akka gara isi duftan khabajani singafadda Galatoma ilman oromo jalade mati qorada party kafao papao fi abao tajabtu tana jalade ma qorada kayon si bareda da karorade silen gari da party baredu party heddu biyaf buwa qabdu warambe ne kana damsa dabar saf erga kana dabar saf warabil sikina waraba dadina jala jirtan khara party papao akaduftan khabaja fi
hawwin isin gaafannaa galatoomaan isin jaaga hayyee akka kara keenya dhuftan abdii qabna afeerraa keenyarraa akka nafne namni goola feere afeerraatti waliif dhiyaata akka gara kaafaa ofi baabaa'otti dhuftan abdii isinirraa qaba galatoomaa ulfaadhaa ilmaan oromoo sabboonota qabsaa'ota warra daandii haqarra jirtan injifannoon teessanii ni injifannaa mootummaan abbaa irreenu kufaa mootummaan haqaani dhufaa mootummaan abbaa irreenu kufaa mootummaan haqaani dhufaa Jawaar Mohammad ni sabe bara 2020 ministeera Itoophiyaa obbo Jawaar Mohammad hawwii keenyaa fi abdii keenya osoon turre ammatti dhufnaa galatoomaa nagayaan bulaa isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa ilmaan biyyatiyyaa baay